maaliif taate amma na hirsiftona miti jira takka makiinaatti siin deemtu takka doonii baalu ubbaa siin deemtu siree sii bitee egaa hin fadureen siree tan akkaan carqii darbee facaasee shaararra deemuu na guuru deemta akka isin jittu sun ni beeytaami dhaqii fuurii hottuuti akkamii godhaniin hata la amatatti isaanii dalagee qabalaa amatatti isaanii dalagee Oromia ansini mbona Oromia biya sena Oromia aywa kunoo harrasin dachaanee jiraan sininjaa ashama harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya maammee Oroo tanya ta'on irraa burqite sinaageessu sininjaa warri biyya keessataniif biyya namaa keessa jirtanis Eid Mubarak sininjaa sininjee bagatti sininge Eid Arafaa Eid Firti guddoo Eid Arafaa guddoodha bagatti sininge baga walumaanuutti nuunge sininjaa harragaa wanneen qabadde sinidhaadhe maal qabattillee hojjettanii maammee Oroo habiibii galbii ifa jiruutiyyaa harragaa wayni irraa xalabatu deemaan sininjaa wanni irraa xalabaddu sunis maal jettanii waan ajaa'ibaa dirqama naa godhuu qaba maaliif waan idda taatecha waan na gammachiisu takka naa bituu qaba saniifiin harragaa ka sinin dhufeen sininjaa wayni irraa xalabatu deema deenya kana kamanallee jiru kun amma kaayii manattis deebi'ee jira mana kiyya keessattis deebi'ee ilmaan kiyya keessatti deebi'ee hanga duraanis hanga manan jiru mana namaatiin jira jechuudha mana irraa deemeetiin mana namaa jira jechuudha amma kun mana kiyya keessatti deebi'ee wayii irra ta'us deemaa tana dura kaayii bakka iddoo bashannanaa nageessi jeeni iddoo bashannanaa san nageessee jira gaafa suura didee faadarkitti nageesse tana naa godhullee beene laakiin dirqama naa godhu qaba maaliif hooni naan goone eenyuun naa godhu Wani nagodhu baate eenyuun nagodhu. Nagodhu baannaan kaayii mbee nagodhu qaba dirqama. Akkasitti gawanni irraa qabattee sunis sireedhaan sininja. Sireedhaa siree tanaa siree san dhaabbaa sinin garsiisa. Kunoo isinitti ni mul'atti. Takkaatana ja'a. Tamaam takkaatana. Dhapha ammas sinin garsiisan anifatinaa yaa sinin garsiisu deema ammas kamiin sin garsiisaa siree babbareedduu takkanaa tunifaan hin bareeddu acaalloo bareeddi ni bareeddi jechuudha. Takkanaa sana naa bituu baannaan akkasii isaa dhumatte jechuudha. Daruurii naa bituu qaba. Maaliif hanga inni na jaallatu ni ilaalaa jechuudha. Namni si jaallatu waan fedha usiif godha. Lubbuu ofiituu namaa baasa jechuudha. Meegaa amma mana deebi'e eega mana deebi'e iddoo bashannanaa qofa nageesse malee waa takka naan goone jechuudha. Takkanaatiin sininjaa daawwattoota maammee Oroo moo takkanaatiin sininjaa dubbiin teetuun taatee moo hin taane siree sana hedduu takkaan jaalladhaa siree niin qaballeedha sireen qabu sun moodeela duraaniiti moodeela san kalaas gaa moodeelli duraanii dabree jira maaliif tabiraan jijjiiruu qaba faat moodeelum duraanirraan ta'a ta duraanii ta yeroo moodeela sitti wajjirti moodeela sitti wajjikutti moodeela ammaan jijjiiruu qaba jechuudha naa bituu qaba tabiraan Ida Arafaa tanaan naa bituu baannaan ani hin beekne naa bituu qaba tanaa jechuudha ta duraanii ta duraan qabu tana jechuudha tuni waan moodeela duraanii taate jecha moodela duraaniiti gartanii moodela duraanii waan taphachaa kun hedduun bareedu jechuudha. Saammaatiin moodela ammaatiin fadhu. Moodela amma dhufeen fadha. Suni gaama halaasoo darbine malee wali sabiraatiin fadhaa jechuudha kanan fadhu. Maaliif tun hedduu hin bareeddu. Ammas yeroo isii dabartee ta yeroo isiitii wajji dhufte yeroo isiitii wajji hawwattu.
moodela haaraa dhufte haaraa wajji haasa'amte jechuudha. Saniifuu gaarratti bilbileetinii mee maaliif marallee naddafeetiin jira hangaan duraan keessaa deemee ala jiru san wasa kaayee halaas konfoleessumaa fi kana keessa galaa ajaa takkaatu naddafnee hubas badee har'a haayi kun gidaarallee dhiqee naddafee bishaan oowwadhaan jechuu xurii irraa naddafeetiin akka inni gammadee haamannummaan kun argagala jee duraan dabbaremeetumaa kun bakka iddoo bashannanaatu nageessa naan barna didee dirqitti nageessa ka'ee jechuudha. Dirqitti nageessa kadhaa jabduudhaan nageessa jechuu nageessuu didee. Amma haayi manallee shaafaa godheetiin jira waan hidhataa jechaa akka gammadee haayi siree tanoo naa bita haayi oguu gammadee manna kun shaafaa jee haayi qashoo qalbii isaa gammaddu jechaa anis mana firaan addabiitiin jira. Amma haara bilbileetiin naa bitiin jaan kottuun jaan manatti oguu akkasitti mana natti dhufe niin gaafadhaa hawaan ni joo walumaan laallaa daawwattoota keenya akka ni joo hamee laalleeti. وليد الجانان سنين إن شاء الله أنا أيام أي دركت أيام إني أيام وبعدين أنا اللي سريت أنا اللي قرتني مين سنتين ملتي نو أنا وده سن ملتي مين تموديل دراني تيمي تموديل دراني تيمي إني قرتني مين سريان تموديل دراني تشول Ansiree sanila marre rachume sinuma la khadawattoota keenya. Ana tanillee hamtuu nan godhinaadha amma yeroo marre ettanii yeroo hunda ummatu jaarmaa jettanii sireen tun amma kuttee jirti yeroo sitii wajji kuttee jirti jechuudha. Amma hawaan haaraa fudhachuu dirqama tabiraa naa bituu qaba jechuudha. Hootana naan binne tamman laal jiru tana kan naa bituu baannaan kaa akkasitti dhumatte jechuudha dubbiin. Takka khalaas sireetaan nimaan caccabsanii soonni haaraa sannaa bituu baate irrattiin bilbilaa dhaabbaa telefoona fudhatte keenya irrattiin bilbiluu deemamee waan inni jiru walumaan dhageeffannaa sinis faana turaan siniin jira waan inni naan jiru hame dura zoo waa takka hin jenne bilbilee ta'u mana waama jechuudha maaliif yoo ola jiraate achiin fadidee kara biraa kutuufaa mala saniifuu duratti bilbileetiin mana kottuu hin jiran. يرجى الانتظار طلبك قيد التنفيذ. ما هي بالبلة ساتو كده مو دي قال دي كم بالبلة لا ما ده لقيت جر واو إني نابي بعدنا نرسل ترانيس ما نخلي كيس نجرا لون سنجي سرت أنا جاب تبارانيس هكني نابي بوتون تجاب تدير كم نابي هو نجار نابي تهو تنتم جولة جولة ما عرفتو واي قرتني أنا جولة ما عرفتو ما ده أنا عرفت أنا بوده شو بالبلام كاسوني لقي سنيمي ما منورة بالبلام كاسو يجود إن شخصا موجود لا يوجد في الوقت الحالي الرجاء التنجيب سامة سرابا أما بوجرا جلاين كاسرابا ني بوجرا يا ربي كاسي سيغا يا ربي مامي أورو كاسي مامي أورو أما كاسي هلو مامي أورو أيوة eessa jirta akkami? Bakka dalagaatiin jira? Way haajaa fartiifii si barbaada xiqqoo shokottu mee yaa habiibii galbii kiyya? haa dirqama haa hayee tafi kottaa ni deebita hayee tamaamaa amma kun olufu jira jechuudha maammee ooroo ifa jiruu tiyyaa har'a ganaa bituu baannaan akkasiisaa dhumattee jechuudha
dirqama naa bituu qaba. Sireen tun siree ijoollee ta'uu qabdi jala murteessatti ni jira. Qalama diimaan jala dhahe takka cabsuu takka ammoo siree ijoollee ta'uu. Hooni ta biraa naa bite siree ijoollee taati. Hoo naa bituu baate immoo dhimma caccabde sireen tun laala. Kilmaa dubbiiti ta'a kiraa. Takka cabuu takka siree ijoollee ta'uu qofa. Amma gaa dhufu jira mee waan inni jiru walumaa ilaalla inshaallah. Kana naayyamu waannaan kaa hin beekne. Hota na godhuu kubaate waanuma na jaalatuuf hin qabu waan hin jaaladhoo naa bituu baate haala san jaaladheetiin hin jiraami naa bituu qaba jechuudha. Naa bituu baannaan hin beekne teessaa. Dirqama naa bituu qaba ture hoo maal ta'e ture dubbii xiyya sanatu hin ta'iniif an kottu hin jeen malee ho'i siree naa bisa jeeni amma telefoona keessatti mana maa dhufuu didaree manuma kottu hin jeeni bilbilaanan siree naa bitin jennee maaliif ture jira amma achiif amma jidduu daqiiqaa meeqa amma gaanaa arsuu deema yaaboo. Min caccabsaa siree tana dhufuu deemi. Amma sittiin deessaa duba dhufuu dide. Ajaa'iba qaba. Hanga inni dhufuu siree matanaan laalee jidaara baasaa dhaabbaanii. Ta makiinaa tun faa qacalloo bareedduu wallaahi. Hedduu takka bareeddi. Ta makiinaa tun hin bareeddu. Ni bareeddu wallaahi. Makiinaa goommaa qabdi. Ifaan gubbaraaf jalaa ifaan maashaallah. Boombii dhoostiin jedhi. Tunfaan qacallootti boombii dhoosti. Qacallootti dibbatti. Sireen nana har'a malee sirraan taa'u jechuudha. Taa'aa taa'aa firaati. Tamam nagaatti baay baay. Ati takka ijoollee ta'u takka caccabu. Har'a boodarra sirra taa'uun hin jirtu. Har'a taa'amman hootiin sirra taa'u jira jechuudha. Har'a taa'aa fira takka caccabu takka ijoollee ta'u. Hoomaan meeroo naa bide ta ijoollee taata. Hoomaan meeroo naa bituutti de rabbi rahmata si haa godhuuti siin ajjeesa. Caccabseetini suurreessa si ajjeesa rabbi rahmata si haa godhu. Tamam. Uy, maamee oroo amma turee jira qacallootu ture jechuudha. Dhiiroo laa har'a dhiida. Maal fi makiinaan namaatiin bobba'anii gala waan taate jecha makiinaanis hin jirtu mumkin makiinaa dhabee jechuudha. Akkasuma ta'uu hin qabdu laa waan inni itti aaruuf hin qabu. Osoo dubbii adda hin baafanne aaruunis dhiidaa wajjin hedduu takka nama dibdi. Osoo dubbii adda hin baafanne. Gadi. Hayyee. Kunu amma dhufee jira jechuudha maamee. Dhuftee? Hayyee Hoseen yaa. Ni turtere? Turtee ayi. Mee wantummaan fardina kennee amte maali? Amma gaamee dhufuu dide. Laa dhufee jira. Dhuftee? Maali fardummaan harka argaa bakka dargaatiin aantu maali? Way ani waliin fardoonni si waame dhuftee deebuu qabdaree dura xiyya ta'uu qabdi malee mushtaa uummata dura ta'uu hin qabdu. Laalla iyya anniin beekan duraanuu guyyaa ati Muhammadiyyee maarreette. Laalla. Laa wanni takka laa jettee mataa mammariin kaa'amma. Waan bira. Gadi mataa hime. Ati yoo feete hanqaliitti fayyaddaati. Yoo taa hanqaliiti wayii ijoolleedha hanqaliiti siraa barbaadate miti hanqaliiti. Maali mee wanti ni amti amma hin deemne kanatti? Niin deema. Ammoo seentee moo? Haay. Bakka dalagaa hin dalagu jiraar. Bakka dalagaa duuba suuta deetiree xiqqashoon hojjeteese. Waqtii taane gaafa haanoo hanqalli asii deemtetti dalagaan harkaa baatetiin firtitti amma harkaa deeba dalagaa yeeti. Naan kabaate akka ibsa harkaa baatee gaafa dalagu jirta sanoo gaafa samaantu biraan soo bare. Amma waan barbaaddu fardinatti himiti. Karaa dalagaa hin deebi'a iidamma itarti. Amma ni deebi'a ta'ee ulaa cufe ulaa cufe. Hayyee mee tagaa. Hayyee. Manni hamti deebi'atti himi gamma. Fardi na siwaame moo? Mee fardu manni hamti naa himi naa himi. Fardi wani na siwaame. Hayyee. Wani na siwaame. Mee atummaa barbaade harkadhu wani na siwaame sana. Barbaadi. Barbaade harkadhu wani siwaame sanarra. Wani siwaame sana kannaan naa hanqaliiti sii kannaawu. Laa ayyaa. Hanqaliiti naa sii kannaawu. Barbaade kannaan maashaallah. Dhageeffadhu.
wanti jira fardin an dalagaa kana namta nama waateen seewun guudi Namni waa ta'u. fardii dafi qonnaan jette fardin ogguun mana dhufees beeka guna jette halaas wanti beeku waqtuma idaati waan qalitti barbaadamire Ay, waqtuma idata qadiitu qofa beektaati yaani san tokkicha san qofa beektaare. aha geelota keetirratti huccuu teetira bareedduu agartee naafiti jiruunta Hay huccuu sinaa bitta haa huccuu miti an laakin immoo Yaa waniin saati. nyaattala waniin asirraa xalabadde immoo huccuu miti Hay. huccuu sinaa bitta ka'idha dirqama huccuu sinaa bitu. taniin sii bitee Tanaa bittamu sun ta'idati miti gaa yeroo itti rufte hundi tanaa bituu qabda. Hay. Eengatoo sii binne Ta'idha sommanaatiin ida rafaa bara idditu ida rafaa ida guddoodha bara. kana ida Hay. hunda huccumaan bita jechuudha Ida sommanaati sinaa bitteemi amma ida rafaatis waan ida guddoo taatecha ida rafaa waan taatecha naa bituu qabda. tanuma fi tanuma mi Tanaaf wanni ammas waameef ofiif tana maqaan halooyte malee. hayyee maali Tana suwaan waan biraatiifis waame ta'a. Huccuu moo laafin huccuu amma maqaan halooyte tanas of duran dubbatini naa bitta huccuus. hayyee Huccuu sanaa bitta. hayyee doo maali monti namte mi Waan biraatiifis waan mana namte fardii naa himte fi Waan biraatiifis waame barbaade. yaa wada fi haazaan natti himu jette amma dalagaa taara na aariyan maali Sadalagaan sun biyya namaa jirraati yoo dalagan ni jira jiraachuu dandeenya yaa michoo sadalagaan sun narraa maa sirra sitti fardii taate. Turannaa fardiidha bara guuti jefutatte booda Tee. isaanii dhaquu qabda re'aati. dhugaa atis fardiidha laakiin biyya namaa jira dalagaan tunis fardii maaliif namni yoo dalagan biyya namaa tarakasa jiraachuu hin danda'u biyya teenya hin jirru Dhugaadhaan. miraa abbaa keenyaa hin jirru yoo dalagachuu baanne wantummaan gara keenyaa sun jirti hin jirtu dirqama dalagaan San akka taatanii beekaa akka biyya namaa jiru akka dalagatan malee hin jiru. amma haajaa ta'e daddadha haajaa ta'e daddafi Maaliif hin daddafee si hima suutaan si hima hoo argatu baannaan immoo boodarraa si maafi hima maaliif ja'aanatti dheeressin kaamman emme fardi ammaa wayha deeqaa waaqqisu jeetiin nama kadhadhee dhufe ijoollee hojii jala hinnuun jaattiin naame waan naamteef hin beekne deeqaa waaqqisu muraasaaf naa qabaamee jeetiin fiigaa dhufe mee dafinatti hime kaamman hin Nama deema qabattee wayi annaan gimooseen takkaatti taraa meeqanii deema dafe goote akkamitti taate re'aati wayi. yaa wayi ta kobaas keessa jiraati Ta qophaan akkas hin jirtu kawai akkamitti qophaan akkas amma barbaade erga du'aa waan hin su'amee foo argatte. Barbaade. maali waan mana kana keessa badee jiraatanii barbaadee agaru Wanni mana kana keessa baddaanuun hin argaami bara nu waan as keessa dibu baddee. maaliin barbaada mee natti hima Yaani waan hin as waame san sammuu keessa barbaade argisi hin jee malee nuti ijaan barbaade argisi hin jenne jechuudha. sammuu keessa Sammuu ta'e keessa barbaadis hin jee malee mana keessa barbaadis hin jenne. sammuu tii keessa harkaan akka ol goree moo Harkaan maa barbaadda sammuu ta'e keessa haa sammuu tanaanii maali dhiiroonni siin jettu tummaa itti yaa yaaddati. Allah Sammuu keessa barbaadu dabalee harkaan hin barbaadan sammuu keessa waan lafa jiru qofa harkaan barbaadan malee. amma haasawa dheeraa dhiisiti natti himite fi haa lubbuutti muraayini waan taate amma ni deema Wayi lubbuu akkamitti si guraara guyyaattu yaanitu lubbuu si guraara qabdi. jechuun waan siyaame na yaamteemi waan siyaame beekii waan siyaame beekiin tuni hangaa rabbuma kana moo sunu waan sammuu namaa keessa jiru beeka malee namni namaa sammuu keessa Yaani jiru waan namaa takka keessa takka jiru barbaaddee sammuu ta'e keessa hubuu beekuun ni dhageessaa waan takka takka sammuu keessa barbaaddee. wanti siraan beekuu danda'u wanti aan beekuu danda'u guyyaa iidaatiin yoo yaattiin nama yaamte takka hanqaliiduma takka waan akkanaa naabituma taanuma gatan ta'e hin beektu biraa rabbumaan nama keessa beeka. Tani na nama sila siin jechuun deemu tanas rabbii si keessa haa kaa'uti mee itti yaadi xiqqashu. Oo sammuu keessa sii dhufte. Itti yaadi. Eegaan dhaladhee fi jidduu sammuu tanaan itti mayaalutti yaani takkaa yaadan dhiifne waa tana qofa yaadutti hin jiru natti himi waan taate waan kanayyi. Amma beekuu dadhabdee tu'amu. Yaa saate beekuu dadhabdee miti yaa. Yaa michoo gaggabaabsi waan kana hunda ositti himutti hin jira. Hojiittiin deebi'aa siin yoo jiru gaggabaabsi natti hima. Wayi ati illee shafa kana jirti tahayaanuu. Siya jartaa waan siin yoo satti jitu taa'u hojii teenyaatu sitti mul'atu sa. Ni mul'atti haa Amma amma. haasoo keetii kana malee. Tunis nima mul'atti haa tunis fardiidha reetii tunis fardiidha tunis fardi malaafin. Teetii hojii tanarra fardiidha gaa. Dhugoo deebiine. Akkami fardiidha tiyya dura fardiidha. An fardii fi lubburraa hin ta'ee seeku jira lubburraa. Yaa maaluma wantummaa fardii gootee ta lubbuuf teessee ni hojjetun. Lubbuuf hin ta'ee seeku jira inji.
Maali lubbuu waan duu deemu lubbuu kana deebisu yaadama maali? Way nuti akkamii akkasa deebifna habibii akkana hin jiin kaati maan taate. Maali gaddannaa baase waan kana naa gabiide. Deemu kana suuraa deemu kana amma. Amma hin beektu jechuudha yaani. Beektu barsi hime beeku akkamitti nan dee'an jee. Akkamitti hin dandeenye. Akkamitti hin dandeenye. Akkanti beeku hin dandeenye. Rabbuma waan sammuu namaa kasi jiru beekaa malee. Inni namaa waan sammuu kasi namaa kasi jiru beeku danda'uudha. Sanumaa utaanaan barbaadiyyaa argaddoon siin jee ammallee sammuu kasoo barbaaddanii margattaa bara. Haala doktora ta'eetiin waan sammuu namaa maraammaranii sun laaladhee si maraammaree si baraanqaan doktora ta'uu. Nama maraammartaree ammaan hin ta'e nama maraammarta. Haa sammuu ta'e keessa kaakkaan. Angaraan kiyya keessa waan akka jiran garaan kiyya faa didawni nama maraammartuuf takka illee hin jirtu. Sammuun tiyyolleen waa nagaa qabdoonni nama maraammartuuf hin qabdu fayyaan qaban. Duba beekii gunaan jette waa siin na yaame waan kana akkamittiin beekuu dandeenya. Way aggusii maraammarratti ammaan ta'eeti nama maraammarta ogguu jettu yaanii. Yaa haasoo dheeraa kanaa raadhiisa haasoo dheeraa qabdati. Amma karaa hojiitiin deemu godhaati. Natti himi takkaa yookaan niin deema. Natti guraanee lubbuun dafi. Way sittiin guraadee yaade. Akkamitti si guraadee? Addaan naafaaf ta'u akkamiin hin dhihaa? Ati amma dhabdeetuma kana jechuun jirta? Dhabii haa naa himi haa halaas. Waan taate naa himi haa dhabii. Akkasitti hoo? Deebiin hima? Naa himi. Naa himi haa. Way sirraa dhalabatu fadharra. Dhalabata? Battu duraanuu waan beekee. Hanqaliitiif ni yaamtee. Hanqaliidhaan akkamiin godha? Hanqaliid ho'i shokolaata fi karamellaa nyaata. Way sirraa dhalabachuu barbaada. Maali natti hima wanti guyyaa Ana guddaadha karamellaa fi shokolaata nyaadhu hanqaliid akkamiin godha? Maali yaa wanti irraa dhalabachuu beektu? Waan biraati sirraa dhalatu deema malee mushuu onnaanti. Hayyee natti himi malee. Siifin godha halaas. Waan feete natti himi. Naa akka naa gootu tura naa himi. Naaf gootami? Bas siifin godha waan dhalabattee jennaan kiyaataa irratti barsiigee. Atoo sonaan jiinsi hin jiini. Kanaaf goota miroon si himi. Bar osooti naan jiin siifin godha jee qoma dhaadheera. Kanaaf goonaan hayyee sitti hima. Hayyee hima haadha hima. Wanni inni asirraa dhalabadhu. Hayyee. Way maammisha akkanan godhatiin kaa. Maali nutti hima kaa. Wana sirraa tanaan fudhaba. Maali? Sirraa tanaan. Wanti sirraa. Maanni si? Bareeddu. Makiina fakkaatti maalitti hima? Makiinatu makiinadha. Maali siin sirraa? Sireedha ree. Sireedha. Sireedha. Kunoo tanni suni bareeddi tana takka tana naabiti takka tana makiinaa san naabiti. Siree naabiti. Sentala akkuma taatu wallaaltita? Uwwee. Maali? Amma siifin godha jettee dura akkuma taatu wallaalte naan jette. Waan hin qabneen seeni. Yoo siree mana keessa jirti. Siree naabitu. Saa siree duraanii sana akkamiin godha? Sireen tun ammata meeqa jirti? Sireen tun ammata meeqa jirti? Siree warra durii. Mee siree warra durii tana akkamiin godhaan? Intalli maraatte matti dhiyaachisa. Ani maraanne ittillee hin dhiyaanne waan akkanatti illee hin dhiyaanne. Maraatullee ittiin dhiyaanne hin maraannellee. Duba waan feesbuukirra jiru guutuu guga buuftee waan kanaa godhetti. Bar sireen tun amma moodeela amma dhufte. Moodeela amma dhufte. Sireen moodeela amma dhufte tana naabiti. Dhiida tanaa jechaa. Sireen tun immoo siree duraaniiti moodelli sitis kutee jira yeroo siti wajji dhufte yeroo siti wajji haa kuttu siinis. Yeroo ati amma dhufte moodeela amma dhufte naabiti. Moodeela amma dhufte. Moodeela amma dhufte naabiti kuttee jirte yeroo siti warra duriiti dabartee jirte kanas. Dabarte? Dabarte yeroo isii. Yaa kan jedhi. Ati mana tapha jirta moo dhugaa jirta? Dhugattiin jira akkamittiin tapha jira bu'eetu yaani. Ayyaanni keenan galleen. Maali qoosana gori jirta moo? Way maammee biyya akkana naan jiin kaanaa bitiree. Amma istuma deebii taata? Akkamitti way islaaniin dhiisaaree lubburraa isi dubbatu jira amaran.
Ati sikkoo isa jiran jira. Dhaggeeffadhu. Qashtiitiyye. Laal. Namni kasiree sana hin qabneewu hedduu jira ka firaashii xiqqaa batee rafu. Dhageessaa? Firaashii xiqqaa akkamiin godhatu? Akkas ta'ee kan isa namni mukarraa bu'a. An akka ofiitti jiraachuu qabu malee jiraachuu hin qabu. Atuu jettee fitte moo waan jechuu deemu? Aboloo akkas ta'ee fi jira akkas ta'uu hin qabne. Sireen tun hanqara riskii guddoo fidu tanaa miti. Riskii talmaan fadhaan dubbii biraan irraa dhiisu. Taate mana hirsu tanaa miti jira. Takka makiinaatti siin deemtu. Takka doonii baala gubbaa siin deemtu siree sii biteetiin yoo feete hortee ilaa adandeetee baala gubbaa maal baateen ilaa Itoophiyaa. Baararra deemuun fadhoo xiyyaara taate malee baaraan fadhon. Baara duraanumaa hin fadhon baararra deemuun fadhon. Yoo feete takka xiyyaara roo taate malee baararra deemuun sin fadhu sireenis baararra deemuun fadhu. Amma laakiin siree tana naan binne an fayyaan argadhu dhugaa rabbiitiin siima. An fayyaan argadhu siree tana naan binne. Siree kuba? Na dhukkuboo siree tana naan binne irraa inni dibaama kan. Khalaas ciisi gaa doktora ayyaama. Doktora maaliif na waamta ganaa bitta malee siifin godhanaan hin jenne ammoo kuduraa sittiin manaaf gootannaan siifin godhanaan hin jenne. Yoo dhageessadhaa. Lala dubbii haasoo sirrii takkaatti haasa'i. Tu sirrii miti amma? Sireen ni jirti mana keessa. Dhageessaa? Tanan fadhuree. Gaafa rabbi riskii fide dhageeffadhu riskii fide tanaa miti takka makiinaa gommaan deemtu si bitaa hin jedhe. Laakiin ammaan tana gogaa hihaan ciree maallaqa tolchee tana siin bitu. Dhageessaa? Waan idaatu. Qabduun naa bittaan ammaa tama qabduun naa bittaan beeku. Dhagee mataa ishiin nan godhini waan idaatu. Ashiisin goone ono duratti shiisi ta'e maleedha mataan an amma siree tana naa bitti sin jee atu mataa shiishina goote amma siin bitu guunaan jettu kana mataa shiishina ta'e jira. Ati siree shiisi ta'emi an dubbummaa halkanii guyyaatti taasisu mataa ishiina goote gam geessa. Akkamitti shiisi goote gaa waan sin jee naa godhu qabda moota biraata gootuuf qabda an ammoo ka biraa kanaa godhu hin qabu siin naa godha jeetiin si himadde. Naa godhuu qabda ree dirqama si malee eenyuun naa godha si malee eenyuun qaba. Siifin godha laakiin amma yeroon keessa jiru kanatti sii godhuu miti. Yoo huccuu dalagaatu firaa jireera mana. Huccuu dalagaa booda firaa jirtu hogguu naa bitte booda huccuu dalagaati miti waan feetellee nu uffatta. Taphni keenya lamma halaas. Taphni waa. Tapha jettaame tapha fixanne amma. Ijoollee taphatu jirti bar. Ammanaan jira ammanaan waa siree jira ijoolleen immoo taphatu jirti. An taphatutti hin jiru. Ammoo ta sireetti hin jiran siree bitatu fedha siree akkana sana naaf ittiin sin jee. Gommaa qabdu tanaa fi takkaa sana naaf bitachuudha. Laga ammoo waan sii bituu hin qabu gaayiti. Waan naa bittuu maali? Laa hanqaan sii bituu anumaa siree sii taati. Ati siree akkamiin naa taata? An siree tararra rafuun fedha raafaddarra ciisuun fedha malee kana rafuu feenaan ni jirti rafeerra. Wanta ijoolleeti wulii ijoollee irraa raftu. Yaa Rabbi Allah haarijnaa. Maaliga? Hin fadhuree an siree tarra. Akkaan carqii darbee facaasee shaararra deemuu na guuruu deemta. Carqii maaliif darbita gaasee waan naa biti siin jee darbita jarrite waan kana naa godhachaa darbita carqii. Yoo hin qabne yoo. Ni qabda haa mallaqa akkamitti hin qabne? Qabda. Eeha. Maallaqa haa ati narra quban qabne tahin koma katan quba gubadee hunda baa. Bombi doosti barlaan maashaallah. Bombi doosti. Bombi doosti siree tanarra guun kalaas naa bita siree tanarra ciise an gabbadee tini adda adda waa udaranu. Maan akka oflita gaa? Waan tokko fudhanii qaba jaalatu damma dubbiin jechuun siin taane siree tana naa biti immoo narraa qoosaa dhiisa ammoo safaadha jettaame safaadhatti jiru an narraa dhugaadhaa ati immoo siree tana naa bitu baannan ani beeku xiyyaa fitee wallaa halaas siree tana naa biti siin jee nakka oflita maan qoosa akkana tana naa dhiisan safaadha akkana kan tantu. Naa binnaan naa biti. Ammas maraa dhugaa akka lolii taa'ima. Narraa dhugaa miti dhaabuu narraa xaba. Akka jarri jiru suni. Hantuuta lubbuudha bashota baay'ee sune akkasitti himta amma si lubbuu aanaa taphaa. Lakki taphaa dhugaa miti tapha. Akkaan eessa qashtii danfa sukkara laal siree tanaa mita ati feeteen noo ati barbaaddu si bita laakiin yeroo waa himtu kana yeroo keessa jiru laaladhu. Amma siree mata namni yeroo waa himu qaba. Tumbar mallanni sii guddoo miti mallanni sii waa xiqqasho yaa ifa jiru kiyyaa maammee kiyya
Naabiti gaa siree tana sireen tun bareeddudha. Maaliif yaa Sireen akkanaa tun doolaara kuma afur. tummallee si xiqqoo. Geelee doolaara kuma afurii miti. Riyaala 400 ni qaba. Doolaara 400. Kuma afur guddooniis 400 doolaara 400 ni qaba margaan. Laal gaarra siree tana argatanii laal gammachuu keessa mana kana hunda gidaara isaa dhiqeemee mana kana malaal hin bareedu. Gammade mallee maashaallah gammadi. Akkaan sii bite laali gammade mallee laakiin obsi xiqqoo. Ogguuris Ana amma ida tanaan fadharee kalaas. Ida. Ida tanaan fad. Ida tana anaa siree siitaa na gubbaa rafet. Tana afaan Oromoon beeku turjumaana fidannuu kalaas ofirraa. Namnummaan lama gosa Oromoo waliin wallaalee akkam jechuudha gaa. Anis afaan Oromoo haasuu jira, atis afaan Oromoo haasuu jirta. Afaan keenya kan nuti lamaan goorraa walaallee ajaa'ibaa mi? Yaa miti yoo dhiyoo. Kalaas namni turjumaana nu haa ta'u kalaas. Dhagee akka jaafara liibaanu dhiyootan eegaa sokkite kana dhiiga naman taane sinna ammoo dubbii jaayitee akkanuma aksi deemuu eegalte maali? Karree aksi deemte takka illee hin jirtuti. Ammaan waanuma siin jettana naa godhi mee amma kalaas. Duraan waa'inaan siin jee haadarnaan jettaa zamana kana inumaa dubbiin siin taatu tiyya malee jettaa. Maali bultii tana siin ta'uut hin jirre moo? Bultiin naataa naannoo keessa taa'u jira naataa naannoo. Duboo akkanaa miti faa. Ilmaan kiyya keessa taa'u jira naataa naannoo keessa taa'u jira. Keessumii maashaallah. Laakiin immoo hogguu ati waa hunda ayangaa dallee ati qaa nageesse iddoo bashannaa nageesse naani nageesse sittee taraa meeqa si karadhee dirqiin nageessiti. Har'allee siree tana naabitti ni fedha lubburraa hin fedha guu ati baroo waan feete narraa xalabatte ammaaliif ijaartiteetimi waan itti narramsan dirqama sii guutuu qaba maaliif waan ana malee hin qabnecha anis waan si malee hin qabnecha maammee ifa jiruu kiyyaa waan si malee hin qabnecha atis waan hin fadhu naa guutuu qabda jechuudha. Naa guutuu didda guu kanaatti ni maraatte moo maraatutti dhiyaatte maali qoosan dillituun. Dhagee as keessa ni jirtu dhugaa jaalatii qabaachuu jibbansa kee qabaachuu osoo hin ta'in yeroon keessa jiru kanaan murteessaadha. Maaliif namni waan qabu yoo qabaate waan san sii godha. Yoo hin qabaanne dirqi gidaara kana dhiibadhuu gidaara kana urii bainaan jette dirqi gidaara kana mataan uree baa. Bara ammaa mallaqa siree tana ittiin bittuu hin dhabdu. Sireen tun mallanni sitti sodduu guddaa miti waan dhiqaadha. Ashtii danfa tokko irraa doolaara 4,000. Sireen tun hin baantu doolaara 4,000. Dhaqii dhaggeeffadhu dhaqiiti si hojii kun osirraa waraaba suuraa si haatee sagalee ta'e waraaba doolaara 4,000 yoo hin tahin an yoo ammoo doolaara 800 500 yoo taate tana inshaallah torbaan kana irratti si hin bita laakiin waan doolaara 4,000 kana ammaan tanaa bitii jettee ogguna dhiibatte tu waan biraati malee dubbii dadhabsiisaati malee waa dubbii sirriiti miti. Siifin bitaa laakiin amma dirqii mukanatti hin dhiibin siifin bita wantiin han qabu keeti laakiin obsi yeroo tana keessatti waan amma sii bituu hin doomiti. Ani iti tanaan fedha iti tanarra naabitti kaanoo iti tanarratti hin bitanne kalaasani idumta naan godhu wani idumta naan fedhu kalaas. Rabbii naa bitu. Ani iti tanaan fedha yoo rabbiin handaa ammaan tanatti fadhii ta'e tana gaa guutiif yoo rabbiin ammaan tana naras dage silee tanaa miti tanaa oolii sii bita. Beekaa naa bituu jijjiirraa qabataani kalaa sanarraa adiis hin fardu. Haa siree tana naa bituu baatte immoo anis siree turaanii tanarra ciisinaan jetteen siree tana naa bituu taate siree tana takkanii caccabsaa iti tanarratti kalaa si caccabsuun qaba kalaas isinis kutuu qabde kalaas. Yeroo si ga'ee jira haa kuttu kalaas. Tunis ijoollee haa teessu hin caccabsin. Hoonaa bitti haa teessu ijoollee. Maallaqaan bitamti tunis haa teessu ijoollee. Atiis ta barbaaddu sana siifin bita. Laakiin obsi. Waa hundi obsa barbaachisa. Mush dirqama abaloo kana ta'e akkanaan ta'a. Akkas ta'e akkas ta'ana. Dirqiin namatti hin dhiibatan. Bara amma siimeetti ni jira. Beekatuma nattas deebisu jirta malee. Ayyaa miti siifin bita obsiyaa. Anammaan har'aan fedhaan siin jeeban. Har'a taatus yoo rabbiin hanqaan ammaa si akka dalagaa dhaqu jidduu narratti dhage. Laa hazoo bakka dalagaa dhaan naabittee dalagaa dhaqee hangasuun hin tolfadha hangati dhuftu. Dhaggeeffadhu yoo hanqasi narratti dhage dhugaa siifin bita laakiin geerii isaatti yeeyyafa. Na dhage dirqiin akkana ta'in tuni hin taatu. Tara biyyee malee hin taatu. Ammaan tana
Somoonii takka keessaan qabu duba feetaami. Amma naabitii siin jee bar kalaas hin beeku. Naabitii malee tiitu si seenu iddee maal salaama. Nama dalagatti fiigu jira waan ifiifu waan ijoollee tanaaf iidaan godhuun barbaadu jiraati. Keelati je iida tana baafneeti waa'ee kanaa hundi waliin naasofna rakkoon qabduuti. Amma na dhiisi naabitti bituu baannaan niin caccabsa siree tanaan dhiisu anis niin caccabsa. Ta ijoolleen taatu ati naabitte ta ijoolleen taatu naabitu waatte ta ijoolleen taatu niin caccabsaan jeenis kalaas. Maal caccabsite? Niin caccabsan falu siree matanaa mana kana keessa taa'u hoo naabitte ta bira naabitte. Ta ijoolleen taatu hoo naabitte immoo ta ijoolleen taatu yookiin immoo rabbi rahmata si haa boruu niin caccabsa rabbi si haa araaramu. Maal siree moo? Niin caccabsa. Siree rabbi haa araaramu? Yaa postaanaa ijaa ashtitiyya. Dubbii waa sireetii miti. Dubbiin ta biraa jira. Angkalas naabinan naabitta angkalas mataan noo La haasoo dheeraa irraa dheesse kalaas eegatti iyyatanii siin joo sii ta'uu didde. Dhageeffadhu. Bakka dalagaattiin deemaati. Inshaallah. Iida booda wal faana dalagaan irra booda waan jettuuti ni cufamti siinuu. Takkitti har'aan tanaa fidee amma naabittuma naabitta deemtaami. Waan iidaan fadhu waan iidaa takka fadhu. Dhageessiif irraa fuudhoniti. Ijoolleefin fuudhaaf irra waan iidaa ijoollee. Ijoolleen dura fadhiidhaami ijoolleen na dura dhufeemi. Haasoo. Bakka ijoolleen na dura dhufe. Haasoo qabdoo. Haasoo deemaa ijoolleen na dura dhufe ijoollee teeti deemita dhufoo darsaa waan isaan fadhan fidii fi hotu hundaa walitti qabii fidii hotuuf ani ijoollee boodoraan dhufe kun ijoollee boodoraan dhufe san boodor ijoollee boodoraan naabitta waan naabittu. Maaliif waan ijoolleen na dura dhufte jecha ijoollee waan isaan fadhan bitii fi hotu halas. Yaa intala waan namni silaa waliin jiru hunda siin jee bitadheeti. Tatanaa alaa jaan beekoni. Dubbiin tun dubbii hobaati. Mee dhaabbadha wal dachaanaa ta'a jira. Halas deeman siree tana nimaan hin dhiifne halas anis deeman. Siree moo? Dhiisu. Bakka isin jirtu sun ni beeytaami. Dhaqii fuudhii hottuuti. Akkamii godhaniin hata? La amatatti isaanii dalagee kafalaati. Amatatti isaanii dalagee Isaan dalageetti fuudhii deemu dhaqii fudhuu hoddeemi. Halas. Hanqasoo irra galeetti dha. Hin faadhu la halas eegatti naaftuu didde sarmaan caccabsaanis kalas. Maan caccabsaan maan hin dhiifne siree tana osoo naan bitiin akkana akka eekuteemi. Way osoo naan bitiin ka eekutee. Oromia ansinin bona. Oromia biya sena.